Tole hordoftoota keenya kun chaanalii keessan isin haalaan jaalatan walashee tiyuubiidha. Ammallee akkuma itti fufnetti jira. Maal irratti dhaabne yoo jettan impact of COVID-19 on Oromo society waan jedhu ilaaluufi. Vaayirasiin kun waltuttuqqii hin hajamu nagaa ol gaafachuu ilaalchisee hafuuraan namatti darba. Dhiibbaan qabu uummata Oromoo kanarratti waan jedhu irraa gu'aasuun nagaa ol gaafachuu illee ni dhorgechaadha haala kanaan. Uummanni Oromoo immoo nagaa ol gaafachuu akkam bulte akkam oolte nagaan buli jechuun aadaa isaati. Wal hammatee wal dhungatee wal zihaaruun aadaa uummata Oromooti. Uummanni Oromoo kanaan beekama. Kaan immoo tunuyyuu cidhaa fi du'a walitti dhaquu aadaa Oromtichaati, aadaa Oromtittiiti. Kun yoo vaayirasiin kun Waaqayyoon godhiniiti nutti baay'ateetiniin likkii malee ispiriit ta'ee biyyattii hunda waliin ga'e taanaanii aadaan keenyallee cabuuf deema. Gama amantiitiin illee hogguu dhufnu hordoftoonni amantii musliimaallee naannoo tokkotti salaatuu hin danda'an, warreen kiristaanaallee naannoo tokkotti waaqeffatuu hin danda'an waan jedhudha. Kanaafiyyuu vaayirasiin kun hatattamaan yoo Waaqayyo nurraa kadhaabuu baatu ta'ee aadaa keenyallee ni miidha. Uummanni illee nagaa ol gaafatuu hin danda'u. Haadhaaf ilmi illee wal shakkanii waan jedhurraa mee mallattoolee isaa keessaa immoo takkaa lama isinii haa tuquuti. Namni vaayirasii COVID-19 yookaan immoo koronaa vaayirasii jedhamu kanaan qabame tokko ni qufaasisaan. Qufaa kaan wanti adda isa taasisu kun qufaa goggogaa isa qufaasisa. Funyaan keessa ka jiidhiinsi tokkichi hin jirre qufaa goggogaa isa qufaasisa jechaadha. Dadhabbina qaamaa. Qaamni namaa garmalee dadhaba. Akka nama dalagaa humna isaatti olii dalageetti dadhabbiin qaamaa itti dhagahama. Inni bira qilleensi namatti hanqachuu waan sirraa hargansuu namaa qabuuf qilleensi namatti hanqachuu danda'a yoo mallattoolee dhibee COVID-19ti. Inni biraa immoo tuniyyuu qoonqoo namaa goggogsuu. Qoonqoon namaatun jiidhiinsa wayitu keessa jira. Kanaafuu gaafa mallattoon koronaa vaayirasii kanaa nutti mul'atu qoonqoon keenya kun goggoguun qoonqoon goggogsuun iyyuu mallattoo isaati. Inni biraa immoo bowwoo fi maashaalee irratti dhukkubbiin namatti dhagahamu. Bowwoon isaa bowwoo garmaleeti. Bowwoo kanaa fi mallattooleen kunniin hunduu al tokkotti namatti mul'atu dhabuu ni danda'u. Kanneen keessaa garuu lamaa fi isaa ol yookaan immoo lama sadi namatti dhagahamnaan gara buufata fayyaa deemaniitiin of qorachiisanii lubbuu ofiitii fi lubbuu saba ofiillee baraaruun kamaatii ofiillee baraaruun dirqama lammii hundaati jennaa. Rabbi sinaa baraaru. Oh my god, sila sargiin tokko borii miti kaabbeeraa tokko beekoo mucaa godinyaa kiyya tokko bilbiluu fi banaa. Yes, I am here. Kamalo! Ilma beeraa kiyyaa. Akkami bilbilee har'a? Hello! 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 Hello? Ndagaamu? Akkamatti? Nagaami? Oh, barra sargiin abbeeraa tokko borii amma yaadataa jira yoo inni namoo akkami? Sargii abbeeraa jedhe anuu isaa fi abbeera matti oolaa fi sargii abbeeraa na dhageetta abboo gagaa amma biyyattiin keessa ilaal OMN hin bani ilaal yoo barbaade OBN hin bani ilaal marti isii waan tokko bichaa himaarti koronaa. Abbeeraa maal jette sila? Dee maal jechuudha maa inni koronaan? Dhaga ilaal hin iyyinillee callistee koronaa jechuun maqammaan isaatu koronaadha. Koronaa jechuun maqaan isaa koronaadha. Hargansuun namatti taraa jedhan gurbaa laal hargansuun qofaadha kun hargansuudhaan namatti tara jedhan laali kaa cidha deemnaan inin uummataa waltuttuu ixa uummata meeqa ziyaarta uummata keessatti immoo namatti taraa jedhan namatti tara baay'ina keessatti sitti meeraan gurbatti wanni cidha abbeeraa jettuuf sila sargi abbeeraaf naare sila akkamitti hafna koo yaar hin ulfaataa baxaamatti sila maaluma hojjennaan guyyaa biraa yoo nu argan fa'a haara hin ulfaatu gin kunillee rakkisa matee hin jiraa miti wantoota fayyadamuun jiraatu yoo jiraate fayyadamnee dhaquu qabna malee hafuu hin qabnu. Dhageettaa abboleessa wantoonni fayyadamnu hin jiran maaksi jedhama ka fuulatti haguuggatan tokko awwala fiilmii irratti arginaayyuu amma qaamumaan dhufu. Dhageettaa maaksima kana yoo barbaade abbeeraan keetii fi jattiin isiin fuute sun inni fuudhe sun godhataniitiin gaa'ela isaanii agargeeffamu. Ana godhasa dhageettaa laal du'allee hin dhaqu cidhallee hin dhaqu dhiisee jiran
Ishee akkam goona ree sila sargee beeraaf naa sila akkam goona. Aara rakkisaadha. Ani uummata illee haa ta'u hin deema malee nafu. Dhageettaa gurbaa ani nan akeekachiisini. Ani sitti meeraa akka abbaarra beeku budaadha jedhanii. Deemi ati yoo barbaadde. An garuu ati deemuu irra bilbiliiti abbeeraanii akkana jedhanii. Abbeeraan akkana jedhaniin mucattii akkasuma fuudhaa itti gabbaasa fudhateenii haa taru. Uummata illee gaafa biraa nyaachistanii cidhaa gaafa biraa gootanii yookaan utaalchisaa isin hin jedhanii nabo wanni hin cinqeen jiru kana kanatti itti himi akkanatti akkanatti hin bilbille. Maal? Tolee hordoftoota teennaa kan kabajamoo fi jaalatamoo hordoftoota Walasheetii ammas akka nu faana jirtan abdii guddaa qabna. Amma mee waa'ee vaayirasichaa irratti waan dabalataaf akka dabalataatitti isin qabatanii beekumsa keessan itti gabbiftanii fi vaayirasiin kun naannoo keessan oguu dhufetti yookaan immoo isin irratti illee mul'ate akka ofirraa qolachuu dandeettanii akka dabalataatitti wantoonni isinii qopheessinee pooyintiileen garaagaraa ni jiranii isaan kana mee kan isiniif dubbisu ta'a isinillee haalaan na qalbisaa gara pooyintichaatti oguu darbu vaayirasichi kun harka namaa irratti daqiiqaa 10 turuu danda'a. Vaayirasiin kun harka namaa irratti daqiiqaa 10 turuu danda'a. Kana jechuun harka keenya gara ijaa, gara funyaanii, gara afaanii akkanatti rirrigachuu dhabu. Yeroo hundaayyuu akka keenya qulqulleeffachuu akka kanarraayyuu barannu namatti agarsiisa. Kanaaf vaayirasichi harka namaa irra daqiiqaa 10 turuu danda'a. Inni lammaffaan immoo vaayirasichi digirii seelisheesii 26 gadi 27 keessatti ho'a jiruu dandamachuu waan hin dandeenyeef ni inni lammaffaan immoo vaayirasichi digirii seelisheesii 26 gadi 27 keessatti ho'a waan dandamachuu hin dandeenyeef ni du'aa jedha. Kana jechuun akkuma awwala isinii kaasee jiru wantoota ho'aa akka fayyadamuuf waan nu kakaasudha. Vaayirasichi kun digirii seelisheesii 26 gadi 27 keessatti ho'i isaa waan ol ka'aa ta'eef ho'a kana dandamachuu hin danda'u. Aduu jecha aduu dandamachuu hin danda'u jechaadha vaayirasichi kun. Kanaafiyyuu aduun mataan isiitiyyuu furmaata COVID-19 ta'uu dandeetti jechaadha. Qabxii sadaffaatti hogguu coodamoo COVID-19 naanoomeetirii 400 haga 500 dheerina kan qabu ta'uu isaatiin salphumatti funyaan keessa lufuu hin danda'u. Funyaan keenya kun qaawwonni funyaan keenyaa kun naanoomeetirii 400 haga 500 waan hin geenyeef vaayirasiin kun dammoo tunuyyuu naanoomeetirii guddaa waan ta'eef salphumatti gara funyaanii kanaan nu seenee galaafatamaa isaa nu godhuu hin danda'u gara afaaniitiin nutti seenaa. Kanaaf ammoo furmaanni isaa hamma danda'ameen maaksii fayyadamuudha. Maaksii isaa fayyadamu yoo kun hin jirre taate akkuma haawwotiin keenyaa fi abbootiin keenya dur godhan maarrabii qopheeffanneetiin maarrabii san marroodhaan dhiqaatiin fayyadamu jechuudha. Qabxii itti aanutti hogguu darbu immoo nama vaayirasichaan qabame irraa yoo xiqqaate meetira 3 fagaachuu jedha. Namootaan baay'attanii yookaan gamtoomtanii karaa irra hin deeminaa wanni jedhamuuf kanaafi namootaan yogguu walitti haasoftan meetira 3 gad waan ta'een akka naasofne wanni jedhamu kanaaf maaliifidha vaayirasichi kun meetira 3 gaditti namarraa namatti lufuu danda'a hafuuraan waan daddabuuf jechuudha. Meetira 3 achitti walirraa siqanii haasa'uun akkasumarallee waan vaayirasichaaf nama yaaddessaa ta'e hin qabu jechuudha. Inni biraa immoo tunuyyuu vaayirasichi wantoota sibiilaa ta'an irra yoo qubate hanga sa'aatii 12 lubbuudhaan jiraachuu danda'a jedha. Wantoota sibiilaa yogguu jennu nyaatota itti fayyadamnu keessa wanneen akka distii ni jiran, saayinaaleen garaagaraa ni jiran. Sa'aatii 12 vaayirasichi yoo irra bu'ee waan isaan sanirraa gara keenyaatti yoo isa harkaan qabanii gara keenyaa dhufee harka keenyaan immoo yoo akkana goone waan gara keenyaa dhufuu danda'u sibiilota irra hanga sa'aatii 12tti waan turuu danda'uuf meeshaalee nyaata itti fayyadamnu kana saamunaadhaan haalaan qulqulleessinee harka keenyallee haa qulqulleeffannu jechuu barbaadeeti dhaamsi kuni. Inni biraa immoo tunuyyuu uffata keessan keessa lixuudhaan vaayirasichi uffata keessatti vaayirasichi lixuudhaan sa'aatii 6 haga 12tti turuu danda'a jedha. Uffata namaa keessa reefu sibiilarra sa'aatii 12 jenni amma immoo uffata irratti sa'aatii 6 haga sa'a 12 jenni. Kana immoo tunuyyuu akkamitti ittisna yoo jettan uffata keessan kan godhattan yogguu godhatuudhaaf kaastan yeroo yeroodhaan saamunaadhaan qulqulleeffachuu yogguu immoo tunuyyuu bishaan hir'inni bishaanii isin mudatee yeroo yeroodhaan uffata keessan qulqulleeffachuu hin dandeenye yommuu aduun baatutti aduu keessatti uffata keessan haftanii eegasii hurguftanii uffata keessan godhachuu maaliif yoo jenne
as duratti akka isinii kaasee jirutti COVID-19 ho'a digirii seelisheesii 26-27 waan hin dandeenyeef yeroo aduun garmalee jirtutti ho'a san keessatti waan hin dandeenyeef uffata san keessaa baduu ni danda'a. Kanaafidha. Inni biraa immoo awwalaan vaayirasichi kokkee si qabaa jedha. Kokkee nama qaba. Awwalaan vaayirasichi kokkee nama qaba. Kokkee nama goggoisuudhaan kunis hanga guyyaa 3 haga 4 namarra turuu danda'a. Kokkee nama qaba. Awwalaan vaayirasichi kokkee nama qaba. Kokkee isaa nama qabe keessatti immoo hanga guyyaa 3 haga 4 keessatti kokkee namaa kana keessa turuu danda'a. Achitti nama dhukkubsuu danda'a. Akka kokkee nama gogdu taasisuu danda'a jechuudha. Mallattooleen akkanaallee yookaan isinitti mul'atu taate hordoftoota keenya kabajamoo isin jaalanna waan taateef waan tokko akka isin nu jalaa hin taane hawwina waan taateef fayyaan keessan fayyaa walasheetu fayyaa keenya fayyaa Oromoo taate waan taateef atattamaan gara mana yaalaa deemtanii bilisaan akka wal dhaanamtanii maatii keessanillee baraartan ammas irra deddeebiidhaan isiniif addeessa. Vaayirasichi jiidhinsa kokkee fayyadamee gara tiraakiyaa qaama jedhamuutitti erga deemee booda waajjira isaa sombatti banataa jechuudha. Inni guddaan deemeetiin attaak godhu somba namaa waan ta'eef vaayirasichi kun jiidhinsa kokkee fayyadamee tiraakiyaa keessa lufuudhaan erga deemee booda waajjira isaa guddaa somba namaa keessatti bana. Sombi dammoo qaama sirna argasuu kennaa keessaa isa ol aanaadha waan ta'eef hin beeytanii somba qabate jechuun ammoo waan hunda isaatiyyuu koontirool godhuu danda'a jechuudha. Dhumarratti illee vaayirasiin kun kalee hojiin ala taasisuudhaan michii sombaa yookaan isa saambaa michi jennu san qaqqabsiisuudhaan addunyaa irraa haga nama galaafatutti deemaa nufi isinillee waaqayyo dhukkuba kanarraa nu haa baraaru. Wanti gamanumaan illee dhaamsi an isinii dhaamuu barbaadu warreen viidiyoo kana ilaaltan sheer godhaa. Tole kaa hordoftoota keenya kabajamoo fi jaalatamoo warreen walashee tiyuub taatan abijoo maal taate? Warroonni chaanaalii keenyaaf walashee tiyuubiif haarawaa taatan yeroo viidiyoo kana ilaaltanii geessitan subscribe ta'etu diddiimtuu san tuquu hin dagatinaa isin jechuu barbaadeeti. Ciao. Tole kaa hordoftoota keenya wanti amma jechuu barbaannu maalummaa dhukkuba kanaa hamma dandeenyuun hanga humna keenyaatiin isin biraan geennee jirra. Maddii intarneetarraa kun marti kennayyuu kana wanni gochuudhaaf nu kakaase seenaa aadaleen jenneeti warreen waan kana hin beekne akka isin barsiistan akka wal barsiisuu fi fayyaa Oromootiif dhukama wal malee eenyuyyuu hin qabne jechuu barbaanneeti. Inni biraa mootummayyuu dhumarratti illee dhaamsi ani isiniif dabarsuu barbaadu tokko yoo jiraate warreen amantii abbootiin amantii warreen waaqeffataa warreen pirootestaantii taatan warreen kiristaanaa warreen musliimaa qeessonni sheekonni ulamaa onni ta'e gurguddoo rabbitti nu boohaa wanni kun du'aayiidhaan badaa waaqeffatuudhaan badaa jechuu barbaanneeti horaa bulaa deemanaa sabskiraayib